Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App. WhatsApp irra settingii haaraaf settingii ajaa'ibaa takka isinii qabadhee dhufeen jira. Passwordii tokko qofa itti godhachuudhaan chaatii namaan dubbataa turtan barreeffama isa ta'u viidiyoo mara passwordii tokko qofa lafa kaayyachuu dandeessu. Akka carraa ta'e yoo bilbilli keessan bades passwordii tokkoon sana fayyadamuudhaan deebifachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu barnoota baay'ee bareedaadha. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe gochuun like, share hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga xumuraatti na waliin turaa isiniin jecha WhatsApp irra seennee waliin ilaalla. Chat end to end inscript chat backup jedhama. Wanni kun waan baay'ee faayidaa guddaa qabu. Chaatii haga har'aatti nama waliin dubbataa turtan akkasuma ka gara fuulduraas dabalatee lafa isinii kaahaa deemaa jechuudha. Duraan email irra kaawwachuu waliin ilaalle amma garuu passwordii tokko qofaan waan haaraa amma dhufe kanaan fayyadamuudhaan jechuudha. Passwordii tokko qofaan chaatii mara isa lafa kaayyachuu dandeessu jechuudha. Tuqaa sadan kana tuquudhaan gara settingii deemna. Passwordii tokko qofaan chaatii guutuu lafa kaawwachuuf passwordii sana qofaan chaatii sana deebifattu jechuudha. Setting irra seenuudhaan WhatsApp irra chat ka jedhu kana tuquun ammallee gara fuula duraa adeemna. Passwordii tokko qofaan chaatii sana waan nama waliin dubbattan mara lafa kaayyattu yoo bilbila jijjiirtanis passwordii sanaan deebifattu jechuudha. Gara gajjallaa gad deemuudhaan chat backup ka jedhu kana tuynee ammallee gara fuula duraa adeemna. Chat backup yeroo tuynee deemnee haala kanaan nu baasa. Duraan Google Drive irra kaawwachuuf emailiidhaan haala kamiin akka kaayyannu lafa kaayyannu akkamittis akka deebifnu barsiiseen ture. Amma garuu end to end encrypted backup ka jedhu nuuf ida'ee jechuudha. WhatsAppiin waan baay'ee bareedaadha. Passwordii tokko qofa sammuutti qabattanii itti guuttachuudhaan passwordii sanaan yeroo isin silkii haaraatti galfattan passwordii sana isin gaafata. Passwordii sana itti guutuudhaan yoo bilbilli keessan bades akkasuma yoo WhatsApp bilbila biraa irratti jijjiirtanis waan qabdan maraa wajjin chaatii dubbataa turtan maraa waliin deebifattu jechuudha. Passwordii tokkoon sana fayyadamtanii. End to ending kun off tahee jira akkuma isin argitanas mallattoo qulfiitiin off tahee jira. End to end encrypted backup ka jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraa adeemna ammallee. End to end encrypted backup off ka tahee jiru kana onii gochuudhaaf kanarra tuynee gara fuula duraa adeemna jechuudha. Yeroo tuynee deemnu haala kanaan dhufee nu baasa ofii tahee jira. Yeroo nuti kana onii godhanne nuun jedha waan waliin dubbataa turtan waan namaan dubbataa turtan Google Drive irra isiniif kenna. Googleis ta'e WhatsApp namni takkittiin chaatii keessan isin jalaa arguu hin danda'u yeroo isin kana on godhattanii nuun jedha. Turn on ka jedhu kana tuquudhaan gara fuula ittaanuutti darbina ammallee. Yeroo nuti darbinu haala kanaan nu baasa. To protect your encrypted backup, create password. We will need this password to restore your backup. Waan passwordii tokkoon kanaan lafa kaayyataa turtan passwordii kana fayyadamtanii yeroo bilbila jijjiirtan yoo bilbilli isin jalaa bades bilbila biraa irratti chaatii keessa waan waliin dubbataa turtan deebifachuu dandeessu nuun jedha. Yoo garuu passwordii san dagattan WhatsAppiin isin gargaaruu hin danda'u jedha. Kanaafuu create password ka jedhu kana tuynee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Passwordii dagachuu hin dandeenye bakka kanarratti create password nuun jedhu kanarratti guuttannaa jechuudha. Passwordiin keenya 6 ol ta'uu qaba. Heddumminni isaa qubee tokko itti makuu qabdu. Kana jechuun qubeedhaa fi lakkoofsa qofa fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa yoo itti guuttan hin fudhatu jechuudha. 1 2 3 jettanii haga 8 haga 6 yoo guuttan hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu passwordii isin guutuu qabdan qubeef lakkoofsa wal makuu qabdu jechuudha. Yoo xiqqaate lakkoofsa haga ta'ee fi qubee wal makuu. Sanaan booda erga passwordii galfanne next tuquudhaan fuula ittaanutti darbina. Ammallee passwordii dhuma jalqaba irratti guunne irra deebinee ammallee irratti barreessinaa jechuudha. Retype password irra deebinee mirkaneeffanna passwordii keenya mirkaneessuudhaan irra deebinee erga mirkaneessinee booda next ka jedhu tuquudhaan gara fuula ittaanutti darbina. Passwordii wal fakkaataa bakka lachuu irratti guuttannee next ka jedhu kana tuynee fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Next yeroo nuti tuynee deemnu haala kanaan nu baasa. Create ka jedhu jala jira. Create ka jedhu tuquudhaan create godhannaa jechuudha. Create yeroo nu goone yeroo jalqabaa keessa yoo ta'e achuma backup sun eegala. Create ka jedhu kana tuynee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Create ka jedhu kana tuynaa create yeroo nuti tuynee enabling nuun jedha. Kana jechuun onii godhaa jechuudha. Amma ka duraan ofii tahee jiru sun end to end encrypted backup kun onii tahee jira jechuudha. Amma yeroo jalqabaa yeroo isin gootan achuma waan isin chaatii isin qabdan passwordii tokkoon kanarratti walitti qabuu eegalaa jechuudha. Haga guyyaa isin bilbila kun harka keessan keessa jirutti waan
isin namaan dubbataa turtan paaswordii tokkoon sanarratti walitti qaba. Yoo akka carraa ta'ee bilbilli keessan bades yoo bilbila biraarratti jijjiirrachuu barbaaddanis yeroo isin lakkoofsa keessan WhatsAppitti galchitan koodii qabdaa jedhee isin gaafata yookaan immoo paaswordii kee ni yaadattaa jedhee isin gaafata. Chaatii keessan waan namaan dubbataa turtan deebisuuf jechuudha. Sanaan booda maal gootu paaswordii sana itti guuttattu. Yeroo isin paaswordii san guuttan waan mara isaa fidee isiniif deebisaa jechuudha bakka tokkotti. Itti fayyadamni isaas baay'ee salphaadha. Paaswordichuma yaadachuu qabdu isiniin jechaa obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kiyya jala seenuudhaan mata duree pileeylistii jala yoo seentan barnoonni tiiktookii, barnoota feesbuukii, barnoonni yuutuubiidhaan wal qabatan, barnoonni iimeelii wal qabatan, barnoonni viidiyoo editingii wal qabatan adda addatti hidhamanii jiru. Achi jala bal'inaan argachuu dandeessu isiniin jechaa egaan barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jechaa haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.